naanachi immoo rabbi beeka namni rabbi qabu immoo zalaalamii isaa hin jiraasi galee to an immoo gisee hundumaa bara baraanuu gizeedhanuu zuma kamiyyuu siif gammachuu kee arguu hawwa malee gada kee arguu leenawuu waan bareeda nasi arguu barbaada si galee arko guyyaa dhaloota keetiitti immoo sapiraayizii waan tokko hojjetee sapiraayizii gootu tokko arguu barbaada. Ya dhaloota keetii akkas kabajee burummoo guyyaatu waa hojjettee hojii keessa galmaan geechee itti kabajuun arguu barbaada. Nama jaallatu namni gaayis guddina namaa akkasi. Akkasitti yaada. Akka yaada biiftuutti, akka fedhii biiftuutti, akka akkaataa biiftuutti. Namni biraammoo kan kana ol si hawwisu jira si galee kan biiftuu si hawwitu kana ol odoo waadan iddoo kana gahee argee odoo waadan bakka kana dhaabbatee argee siin jedhullee hedduutu jira. Naadammoo nama jajjabaa hedduu duuba kee jira namni ani beeku. Lammisaalee nama akka obsaafaa si duuba jira. Nama si biqilchuu danda'a nama si jabeessuu si ijaaruu danda'a. Hedduutu duuba kee jira. Waaqa kee galateeffadhu guyyaa dhaloota keetii immoo faayidii kolfaan dabarsi akkaati kofaltuun barbaada. Ayyee dhugaa galatoom biiftuu. Baazoo biiftuu namoonni. Qoyme ani dhaggeeffadhu ati ana amma qoyme ati isti amma dhalattee guyyaa dhaloota keetii keessatti inde anas keessatti maddabamu gaayis akka jedhamee toof ibsama inde ana maalate ana argachuu keetitti maaltu sitti dhagaame akkanuma jedheen gaafadhaare gaayis. Elaa dhugaa dubbachuuf taanaani biiftuu namoonni tokko namoonni waa'ee biiftuu hin beekne yeroo ishiin akkasitti qoostu yookaan yeroo ishiin viidiyoo garaagaraa hojjettu waanuma dubbii qubna gara baay'een dubbanne isinitti fakkaachuu danda'a namoonni nu hubanne jechuudha garuu gaafa akkasitti qubna gara haasoftu gaafa qubna gara dubbattu nama barbaadde caala abbaa barbaadde nama guddaa caala haasofti dhugaa dubbachuu fi akkasumallee qubna gara irratti namarraa naftu jechuudha yoo dhugaa dubbachuuf argaa jirtu booda kana inumaayyuu jechuudha soo saniif iyyuu namoonni kaan baazoo'ee baay'ee poointiidhaan na jeeqaa turtanii waan biraatiif immoo osoo hin taane yaa hojii itti biizii taatee waan turtee fi ani dhaggeeffadhaa gaayis jechuun kan nuyi amma sinitti mee durallee akka waada kana natuma biraarraa kan anillee mana maakii keessatti dhugaa bexaam bu'aa ture dirasiin jiran haalatti si galee so sanaa hidhee achi ba'ee mana kee dhufe garuu mana kee immoo anis waada wallollee miti lolallee hin qabnu akka nama kamii sappoortii wal goona sa'aatii walii dawwaluu qabnutti walii dawwallaa wajjin haasofnaa akka hiriyoota kamiitittu wajjin sappoortii waliin garuu immoo inni gadabii jireenya isaa baasee himachuu yoo hin barbaanne fedhii isaadha. An kana isa taphaqamullee hin danda'u. Maaliif biiftuu wajjin istaayilii akkamii qabdu in agartuu lafiitti jira dirqama afaani baasnee keessumaa immoo ilmi dhiiraa akkana ta'e dubartii takka akkana ta'e dhiirri jedhu sun immoo hundoo dhiira nama hin jaalanne gayitaan an akkasitti fudhadha. Akka nama akkasiillee ta'uu barbaadu akkuma nama kostaarraallee jira minni kargaa isa nama kostaarraa hin jaaladha. Isa ijjeewu sana hin jaaladhu keessa waaqnu natti hin qabin basuma. Kalau tahu apa kan? Setiap mereka nak bisa semanu. Guyar lo tak gitu ni. Lugar apa itu penjual itu? Lain nanti tu le. Nato itu le. Yo akan cara teh koti. Apa itu le? No. Ya lu. Irreetti deddeebi'ee mime nama nu gammadu baay'ee jira xalaani nu taaru baay'ee jira ani immoo nu gammadus baay'ee jira. No baay'ee diina keenya yoo ta'e malee namni nu taaru jira jedhee yaadu maali lu. Kan nuti gammadu immoo hin gammadu hoggaat akkas jettu si galee sitee nu gammachiise. I miss you. Maal jechuudha akkas jechuun nama arrabsuudha? No Ingiliffa. Maal jechuudha akkas jechuun? Maayisiyaa. Nah, okay guys. Biiftuu. Maal jechuudha akkas jechuun? I miss you jechuun sin jaaladha jechuudha. I love you. I miss you sin jaaladha sin jaaladha. Hello.
ማለት eenyu dawalee fi haasofsiisa jira amma gaa'is kan dhaloota isaatiin eenyu dawalee fi haasofsiisu rakkina gaa'is akka rakkina eenyu dawalee fi gaa'is eenyu dawalee fi Arra guyyaa dhalootaa tokkooti waan ta'eef namoota baay'inaan dawala kaa'ee tamtire. Maaf dabalunde? Dhugaa? Maaf dabalu? Baga dhalatte naan jedhe. Natti jira miti? Kami kau tu? Aro, kotas bay. Arasa kotas bay. Oh ye. Mate. Oh ye, ati eenyu taasaa ture amma waada silgi? Hojii dhabi hasaa ture kamal hasaa garuu. Bakka achi deebisisatti deebisi bakka aroosi gaa kanaaf. Akkam dura maalirraa dhaga'uuf ture. Bakka kanuma ka waan bira maal ture? Mucaa wayii dhalate. Sobini. Mucaa wayii dhalateetu fayyuma. Booda kootu gaafa dhuka. Ani moo? Guyyaa kana fayyoo bareecha dhugaa. Guyyaa kana koo dhuftee gaafachuu qabda. Fagoo jirtu nurra. Yaa lukaan dhuftaaree makiina silaan darbu makiina keessatti. Gaafa dhalate. Abid. Ammas bilbilaniif laala argite. Nanti bapak dapat kogas dikasih. Maalatti mabucho, maalatti mudide. Maalatti mude maari. Inna kana ka guys. Keeki nyaachaa kottu nyaatu. Oromo. Biiftu. Egaa roobatu galaana nutti buutee gargar nu baase. Wala guufillee konkolaataan hin jiru. Happy birthday waliin jechuufillee. Nutu sili ani wal qabu akkamitti mul'isalee siribberiidhaan deema nutu surree jilbatti dachaafanneeti. So kabbaadidha. Biiftu dhaggeeffadhu waada komentii isii dubbisaa. Biiftu baga walii dhalattanii. Amiin galatooma. Galatooma bakka waan biraa siniin hin jedhu dhugaa rabbi galatooma bakka. Kana olitti badaa beektan. Oromoon nu jaalatu bar. Yaa nan beeka dhugaa. Inna baatiriin kollee cufuu fi bakka osuma sin jaalatu irraa bahuu fi bakka irra baay'ee natti tolee amma happy galatooma siniin jedha. Warri illee nafaana teessanii akkatti kabajan warri illee sarpiraayizii na gootan. So biiftuu thank you galatoomi sin jedha. Leencaan kabajjee galatoomi bakka. Madaamii wayya barii finfinnee geeta. Kiristoosii maal mana madaamii geeta. Baatirii kootu cufuu fi isin irratti cufaleen. Mana madaamii geeta qaama. Nama guys, oduma laalu nurratti cufaari akkanatti. Oye, maal goota bishaan keessa? Kino ani laa nyaata gadi ba'ee jegachuun dadhabeen taa'ee jira. Nagaan turaa bakka biiftuu. Maate. Nagaan turaa bakka jabaadhaa shi. Miskiina tiyyaa yeneen naataan miskiina baraan ooman beeku bar. Dhugaa. Galatooma nagaan naa turaa. Sila kanaafuu waada amma. Arreen baga nu dhalatte. Amiin amiin. Baga nu dhalatte an baay'ee odoo si bira jiraadhe kennaa akkasii sii kenna ture yeroo.
በቃ አይ ሌንጨና ከነቴ ተዋንቴ ዋን እንዱማ ጫላ ዋንቴ ችግር የለው nagana tura baka family warri mana kanamo follow ran kamne follow godai nagana tura oromo amin 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 galatoma na follow Dave saruga video ko amma report godai akasi family ko wanti dunia irratti hafte jechuudha. Wanti garuu akhiraa tan teessi qabattee deemtu wanti qabrii keessatti qabattee deemtu amantii tan teeti. Sigalee biyaans namni amantii ofii kabajuu qaba. Amantii ofii jaalachuu qaba. Sigalee amantii isatti amanuu qaba. Sigalee miti. Waan birallee yoo hafee fedheeti. By the way, ijoollee musliimaati. By the way, ta dubbii afarsitu irra guddaan TikTok kanarratti maaliif beekte? Mee soomana kana keessa arraba arkitee ni beektaa miidiyaa kanarratti? Soomana domman qophee soomana ni onis ijoollee musliimaa ta'uu arrabsitu malee takka rabbii jallisee wal arrabsitu malee soomana keessa ajandaa akkatti oowwee miidiyaan gar silaarra dubbiin caaltu soomana keessa taate namni tokko dubbatu ni beektaa? Soomana keessa nama mee miidiyaa kana rabbasha arkitee hin jiru. Soomanni baanee torbaan takkatti miidiyaan kun arrabaan qawxiite jechuudha. Eenyu wal arrabsaan beetu bicha mana banatee tokko haan arrabsa tokko haan garagalcha wallahi kun immoo sirrii miti an akka kiyyetti so namni wal arrabsuu baate natti tola wallahi namni osoo wal tumee natti tola namni wal arrabsuu so bidda baaddab des ilanyani namni kun osoo wal boqqate natti tola wallahi wanti natti tole yoo jiraate namni wal tumuudha. Maaliif je namni wal tumee wal kabaja laata yoo fatee ati na tumte sin kabaja yoo naan si tume sin na kabaja akkasi wal gizee boqqaste humna nama sanii ni beeyta adabattee jiraatta jechuudha nama sanitti rarraatu arrabni kun immoo sammuu nama madeessa waa hedduu nama godha osoo wal tumtan bareedaa natti fakkaataa jechuudha fedhete beellamadhaa wal tumaan akka kiyyatti arraba dhiisaati wal tumaa wallahi tadabaadabu. Guys, follow godha mana kana. Okay, yaaf kan kooti accounting ko sun yeroodhaaf hin jiru na tolfamaa jira. Yoo tole yoon tolle kanumaan hin fufaa follow na godhadhaa. Warri natti bashannanaa ooltan, warri meeshaan na dhiqxan, warri gizee jaarsaa wajjin wal laltan na biratti relax gootan, warri na jaallattanis, warri na jibbitanis wadaajim xalaatan follow na godhadhaa. Fatuyyeen keessan, koomediin keessan follow nisi. Guys, waltumuun dandeessan. Idda miidiyaa kanarratti wal arrabstan haadha nama arrabstan abbaa nama arrabstan waltuma akkitti waltumtan ni beeytanii yoo namni fatiyaa tana tumuu barbaadda namni isin raafa gaatte obboleessa kan keessakin obboleeytan ta'e kun abaluu kana sitti ergeetin jira.